Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan fayyaa keessanii jirra jirtu maatiin keenya hundi bakka jirtanii nageenyi rabbii isin haa jiraatu jecha har'aa hojii isinii qabadheen dhufee jira. Osoo san isinitti himin dura warroonni haara taatan maatii ta'a. Warroonni maatii taatan immoo yaada keessan barreessaa. Waan gaarii dalagaa jirtaa, waan nama barsiisu faayidaa qaba yoo jettan hiriyoota keessan biraan gahaa share godhaa. Akkasumas immoo like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha wanti an qabadhee dhufee like suuraa irratti agartan san abaaboo san akkamitti akka isinii hojjedhu abaaboo like akka burtukaanaati. Isiisan akkamitti akka hojjedhu isinii qabadhee dhufee jira. As bira wantoonni na barbaachisan maqasiidha. Asitti immoo kirooshiidha. Kuni marfeedha. Kirrii immoo halluu feetan filattu. Kirrii tokko halluu kana, tokko immoo halluu kana. Itti aansee halluu kana jechuudha. Kirrii halluu fedhii keessaniiti. Like ani bifa kana filadhee isin immoo bifa feetan filattu jechuudha. Amma gara hojiitti yoo deebinu jalqabbii maal goonaa? Sansalata 17 hojjannaa jechuudha. Sansalata hojjechuun nama dhibu jalqabbii sansalata akkanuma godhanii sansalsanii namni hunduu akka fedha isaatiitti eegala. Ani immoo guduunfee eegala jechuudha. Amma sansalata keenya hojjannu jalqaba sansalata 17 hojjanna isiniin jedhee asii guduunfinee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 isii kana 17 ga'e isinii deebi'a 11 raraam. Okay, kuno 17 ga'e jira. Kuno 17 ga'e ammas bira maal goona? Kuno boma osoo xalafiin isii tana bira dabarre, isii jalqaba tana bira dabarre, isii lammaffaa tana akkuma kuno kanuma xalafne kanuma tasiin baasna jechuudha. Ifam isii jalqaba bira dabarra, kuno isii tana bira dabarra, isii lammataa tanatti kanuma xalafne kana keessa baasna jechuudha. Kana keessa baasne kan itti aanus akkasuma xalafa baasna jechuudha. Akkanumatti xalafa baas hanga dhumaatu. Hagasii xalafee isinitti deebi'a. Okay, kuno asii waliin gahee jira. Haga asii geessee jira. So amma as bira yoo geennu maal goona? Takka xalafnee eega takka xalafnee booda maal goona? Akkanuma deebinee kuno asuma akkanas deebinee as bira isinii mul'ata. Kuno tanuma like tanuma keessa xalafaa baasnee jechuudha. Akkuma duratti boma waan jijjiiruu hin qabnu akkanuma xalafaa baasnee jechuudha. Garuu immoo as biratti isii takka jalqabaa dhiistanii kuno talammataa keessa talammataa tana keessa xalafaa baastu. Okay, kuno ammallee haga asii gahee ni jira. Homa waan jijjiirama hin qabne like baay'ee isinitti mul'isne akkuma tokko akkuma duratti isanii waan ta'eef ammallee kuno xalafnee baasna. Maal goona ammallee takka xalafnee takka eega xalafnee booda kuno akkanuma qabneeti maal goona takka eega xalafnee booda kuno akkuma duratti homa waan jijjiiruu hin qabnu asumaan asii deebisnee ammallee kuno mana lammaffaa tana taan bira tarreetumaan mana lammaffaa xalafaa baasnaa jechuudha. Hagasii fixee isin deebi'a. Hagasii fixee isin deebi'as gahe. Okay, kuno hagasii fixeera ammallee akkuma duratti takkattiin xalafnaa. Kuno asuma garagalchine kanatti homa waan jijjiirame hin qabu. Akkuma duratti kuno asuma kametti aanu kan xalafaa deema. Sirrii yoo laaltan waan nama dhibuuyyuu miti baay'ee salphaa waan ta'e kuno isin mul'atu fuulsisee gara kaamera kuno kana gootanii fiddanii kana asiin akkuma baastu kan itti aanullee so haga asii dhahee walitti deebina. Okay, kuno as geessee isin deebi'ee jira. Amma maal goona ammallee kun dutti sansalata akka xalafne akkanuma qabanne mana tana dhiisne kuno mana tana dhiisne mana itti aanu tana kanuma xalafaa baasna. Fixee isin deebi'a. Okay, kuno aga achi fixee isin deebi'eera. Anama meeqa hojii? Tokko
tokko lama sadii hojii jechuu kun sadii hojii so amma kana meeqan hojaa isi 20 hojaa haga 20 hojaa jechuu kun tokko lama sadii haga 20 hojaa 20 hojii ka'ee walitti deebina haga feetan hojii isin immoo haga guddina isaa jechuudha. Okay amma eega kana goone booddee 20 eegwajjannee booddee kun finne akkana wal as deebisnee maal goona walitti deebisneerra so mana lamaanuu finneetuma wal qabsiisaa deemnaa jechuu kirooshii kennaan kun mana kanaaf kan geessee jira like akkuma agartan kana wali qabsiisee kun sanbooda marfee kenna kirrii dheeressinee kunne kirrii makana marfeetti galchine achi booda maal goona kun akkuma agartan asumarraa eegalle wal qabsiisaa deemna jechuudha. Okay, kuna akkana hodhee geessee jira jala isii cufee jira like akkana taatee jirti so amma maal goona garagalchinee booddee akkana taatee jechuudha magartan kana akkana taatee sanbooda maal goona xixii ifama yoo san isinitti himne xixii hapheessituu akka barbaachisu isinitti himne hapheessituu immoo like marfeellee fayyadamuu dandeettu rakkoon qabu xixii eegatti goone booddee kun xixii shubana eegatti goone booddee ammallee mul'ina. Akkana duuchee jira so amma maal goona as biratti maqasii teenaan irraa kunnee hin godonfina. So eega kana akkanatti isii tan akkana qopheessinee booddee maal hojjenna sansalata 10 hojjannaa jechuudha. Sansalli 10 kun booddee waan inni fayyaduuf isinii agarsiisa sansala 10 qofa hojjanna. Sansala 10 kana maal goona maqasima irraa achi murree achi kenna isiillee achi kenna as biratti immoo halluu kana maal goona jalqaba sansalata 6 hojjannaa jechuudha. Ammas bira maal hojjanna baala xiqqishuu hojjechuu hin ayyada tanaan dura abaaboo konkolaataa takka isinii agarsiisee jira kun isuma ta'ee baala xiqqoo jechuudha. Asbiratti kana qabsiisna waan ta'eef asbiratti anamma hapheessituun fayyadamaa isin yoo barbaadan marfeedhaanis urtanii jalaan baasuu hin dandeettu anamma hapheessituun fayyadamaa. Okay, amma kun maal goona jara sadiin qopheesseera tun sansala 10 duratti ajawwan jedhesanii sansal kurnan isii qofa so amma sansala kana finne kun akkana jirti akkana qabne asii hapheessituun kenna like qophee jira xiqqeenye kun kirooshiidhaan kirrii tana keessa seensisuu dandeenya. Okay, eegatan amma asiin akkana goone tanallee asumaan finne maal goona hapheessituu kenna itti goona. Yoo barbaadan qulfii dhaaf qulfii konkolaataa yookiin qulfii manaa qulfii onna barbaadaniitiif taati yoo barbaadan immoo isi matanayyuu guddistanii hojjettanii like teebilii soofaa wantoota birootiif hin taati baay'ee bareeddi hangara kiyyaan baay'een jaaladhee jira
halluun immoo filannoo keessanii kun akkuma agartan har'aa kana jallisanii dhufee kana fakkaatti inti qaatee garuu osoo guddoo taate immoo moor kan caalaa akka bareedu immoo hin beeka kanaaf isin najajabeessuun dagatina like share subscribe gochuun dagatina kan har'aan qabadhee dhufe kanuma fakkaata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh